kabajamtoota warreen sagantaa kana kanatti karaa nagaatiin akka gaggeeffamuuf koree keenyaas tahee qaama nageenyaatis tahee waajjira gurmaa'insaarraa abbootii adeemsaatii fi ogeeyyoleen hundinuu sagantaa kana akka miidhaguuf akka karaa nagaatiin gaggeeffamuuf akka ispoortiin nagaa ispoortiin misoom ispoortiin waa hunda fayyaadha akkasimi akka kaayyo ispoortii sangalma gootanii jirtanii ani hedduu galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Kanatti aansu bulchaan bulchiinsa aanaa Fadis kabajamoo obbo Sabur Muhammad Gamana bahanii haasawa gabaabaa innis dargaggoodha ispoortii jaalata jaala ispoortii sana akka agarsiisuun isaa feera hamilee harkaan naasii madda akka gaariitti Ayada. Oleh upada. Baga gammadan. Baga guyyaa kana geessan. Tole kabajamoo Obbo Muhammad Arif Abdul Qadir Tigafatama Wajira Parti Badhaadhinaa Aanaa Fadis. Kabajamoo Obbo Zalaalam Kabbada Tigafatama Damee Ijaarsaa Aanaa Fadis. Kabajamoo Adde Sukaina Abdullah Tigafatamtuu Wajira Gurmaa'insaa Aanaa Keenya. Kabajamoo Adde Shukriyaa Bakrii Tigafatamtuu Wajjira Daldalaa Carraa Hojii fi Investimentii kabajamtoota ispoorteessitoota guyyaa irraa akkasumas taphachiistota deeggartootaa fi jaallattoota ispoortii keessattuu jaallattoota kubbaa miilaa fedhii keessan beelaas aduus sa'aan silaa sa'a nafsaki kana hundaa'u namni obsee asitti hawwii qabu deeggartummaasaa miirasaa jaalala ispoortii qabu asitti agarsiisuuf dhuftan hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan baga guyyaa kana geessan jechuun barbaada. Akkuma guyyaa baniinsa ispoortii gannaa hawwii addaatiin eegaa turre guyyaa cufiinsa kanas abbaan chaampiyoonaa ta'u eenyu dorgomaan cimaan bara kanaa eenyu jennee hawwii addaatiin eegaa turre jechuudha. Warri taphatus taaktikaanis teeknikaanis poolitikaallee agarsiisaa as keessatti kan miidhaminillee akka miidhamuu fakkeessee qofaa hawwiinsaa wancaa harkuudha jechuudha dorgommii sammuu yoo kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf baga guyyaa kana geessanii nutilleen isinumaa wajjin guyyaa kana eegaa turre. Ani bifa kanaan hawwiin ispoortii aanaa keenya keessatti dorgommiin ispoortii sirnaawee lafa nuu qabatee abdiin ani fuula duratti dargaggoota har'a lafaa dhufaa kana Premier League Itoophiyaa keessattis garee biyyaalessa Itoophiyaa keessattis arguudhaaf hawwu har'a adeemsa jalqabuu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf hawwiin keenya goolabneetuma addaan galuu miti. Har'a jalqabbiidha malee xumuraa miti nuuf.
كيرو قفت تدبرسينو متنوتي سبورتين الرجال كم ندرقمين الرجال كم درقمي نموتا كيما أسكي ساباسني نموتا بيجا بكبوا نموتا أنا ساني غودينا ساني نانو ساني مكايام سيسان بيجا ساني مكايام سيسان أسكي ساو مشو إسا كان أمو فقو متديو تني أگر ريو ربيجي إسا كان خاغرون توكوفا اتفوفين سا سبورتي كينيا أگر kan arra dhaabnu qofa osoo hin tahin ispoortiin keenya itti fufiinsa qabaachuu qaba. Waggaa guutuu ji'a kudha lamaan waggaa guyyaa 365 ispoortiidhaan dabarsuun dirqama. Yoo kana godhuu baanne hawwiin keenya nu duraa karatti hafa bishaan dhugeetti hafaa jechuudha. Inni biraa naamusa. Naamusni ispoortii keessatti parsantaa 50 qaba. Dandeettiin kee akkuma jiru naamusa yoon qabaanne kwaalitiin kee qofaadha jechuudha. Naamusaanis guutuu taanee dorgommii leenjii keessattis shaakallii keessattis guutuu taanee wal dhaggeeffannee wal jala yaanee arra deeggarsa hawaasaatii fi deeggarsa mootummaatii sirriitti argattanii jirtan. Warri carraa kana argattan dhugaa dubbachuudhaaf. Hawaasni keessan isin bira dhaabbata. Nuti isin bira jirra jalqabbiin bara 2017 liigii Oromiyaa keessatti wareegama kafallee isin hirmaachifne wa'adallee isinii galle baaddilee irratti ni adattaniif bara kanaas ni hirmaannaa yoo rabbi jee hirmaachuu qofa osoo ta'e waan daangaluun dirqama miirri irraa asirratti agarsiisa dhugaa dubbachuuf ijoolleen nuti abdii irratti horanne baay'een as keessa akka jiran qabatamaadhaan daqiiqaa 90 guutuu isin hordofaa turre jechuudha. Isa kana keessatti wal qabannee baanee aanaa keenya jijjiirama amma jalqabee kana akka itti fufsiifnu dargaggoon inarjiidha. Dargaggoon anniisa. Biyyi dargaggoon qabne biyya taatee itti fufuu hin dandeenye. Waa hunda keessatti misooma irrattis jabaattanii halkanii guyyaa hojjennee nageenya irrattis jiruuf jireenya keenya badhaadhina silaa jennu san hojjetan malee hin jiru. Harki nama loqqa'u malee hin jiru. Yoo diigdis cabe malee akkanumatti laaftu wanni namaa dhufu tokko hin jiru. Wanni laaftu namaa dhufu dullumaa fi hiyyummaadha. Kanaaf jabaannee hojjennee dargaggoon nuti abdii irratti horanne isinilleen abdii irratti horattanii wareegama barbaachisu fuula dura jiru hundaaf of qopheessitanii wal qabattanii taaddaagii warra isin duubaa dhufu jiru kanallee jajjabeessitanii warra boru isinarra warra bu'uura kaayaa jiru jechuudha. Warra boru isin caalu akka horattan hadaraa isiniin jechuun barbaada. Deeggarsi keenya jaalalli nuti isinii qabnu hundisaa ni dabala malee irratu baga guyyaa kana geessanii warri injifattaniis warri abbaa waancaa taatanis warri kaaniis injifattoota. Akkasitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nuti maatiidha. Haa ta'u immoo nama cimaaf keessaa baasuudhaaf dorgomuun baay'ee barbaachisaadha. Isaaf dorgomaa jirra malee diinummaaf akka hin taane jibbansaaf akka hin taane ispoortiin jaalala akka jaan ispoortiin nageenya akka jaan hariiroo keenya cimsannee wal taanee wal utumnee nama nu keessaa bahaa jirullee deeggarree akka inni bakka guddaa gahu bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaaf ammoo isinis qophaa'aa nutis qophaa'ummaa keenya isinitti agarsiisuu fi baga guyyaa kana geessanii hedduu isin jaalannaa ulfaadhaa galatooma. Kabajamtoota warra olaanoo keenyaa galatoomaa jedhan hamileen itti xiqqaata taraa takka. Akkasuma Abbaay akkasuma sadarkaa lammaffaa ba'uudhaan sadarkaa lammaffaa kan ba'e